Ashama akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo maatii chaanalii kanaa bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Chaanalii waa'ee fayyaa, waa'ee sirna soorataa, waa'ee fayyaa haadholii fi daa'immanii keessumaa kan barsiisu kana sabiskiraayib gootanii hordofaa jiraachuu keessaniif hedduu galatooma. Sababni isaas yeroo ammaa namoonni hedduun intarteenimentii waan bashannansiisu qofa malee waan akkasii badaan hordofanii isin immoo waan hordofaa jiraattaniif waan na jajjabeessaa jiraattaniif hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Har'a immoo kan ilaallu faayidaa qurunfudii yookaan kilaabsa jedhamu aannan waliin dhuguu kan jedhu. Qurunfudii aannan waliin dhuguun faayidaa hedduu qaba. Sababni isaas meedikaal benefitii yookaan faayidaa fayyaaf qurunfudiin qabu akkasumas niwutiriishinaal benefitii aannan qabu soorata aannan keessaa argamu kan walitti yeroo bakka tokkotti dhufu faayidaa hedduu qaba. Kanaaf egaa qurunfudiif aannan walitti makuun yoo dhugame faayidaa akkamii irraa argamaa kan jedhu akka armaan gaditti waliin haa turru faayidaa hedduu irraa barattu. Asumaan gara barnoota tokkotti seena. Bakka tokkotti faayidaa isaanii ilaaluun keenya dura faayidaa aannanii namni hedduun beeka. Mee qurunfudiin faayidaa akkamii fayyaaf qaba kan jedhu ilaallu. Qurunfudiin amala madaa fayyisuu fi dhukkubbii hir'isuu cimaa qaba. Sababa kana amala madaa hir'isuu akkasumas dhukkubbii hir'isuu madaa fayyisuu qabuuf dhukkubbii mataa, dhukkubbii maashaalee fi buusaa qaamaa akkasumas dhukkubbii sirna hargansuu ni fooyyessa. Akkasumas antioksidaantii hedduu of keessaa qaba. Vaayitaamin C fi iigoonol kan jedhamu hedduu waan of keessaa qabuuf ittisoo qaamaa cimsuun dhibeewwan daddarboo nurraa ittisa. Kana malees immoo amala farra baakteeriyaa waan qabuuf fayyummaa afaanii fi akkasumas dhibeewwan daddarboo ta'an namarraa ittisuuf yookaan yoo nama qabatan immoo akka dafanii fayyan taasisuuf ni gargaara. Akkasumas mangaanees kan jedhamu elementii akkasii waan qabuuf kun immoo ulfaatina lafee yookaan boon maas dabaluuf ni gargaara. Mee akka waliigalaatti faayidaa inni qabu tokko tokkoon kaasuu keenyaan dura akkamiin akka itti fayyadamuu qabnu isinitti himaa. Akkaataa itti fayyadama isaa jechuudha. Qurunfudiin kan daakame ta'uu qaba. Qurunfudii daakame kana maankaa yookaan fallaana shayii tokko aannan burcuqqoo tokkotti walitti daballee dhuguu. Aannan kana erga danfisnee booda qurunfudii maankaa yookaan fallaana tokko aannan burcuqqoo tokkotti daballee dhuguudha. Torbanitti yeroo lama yookaan yeroo sadii gahaadha. Ganama osoo cireen nyaatiin sa'a tokko dura osoo ta'es gaariidha. Faayidaa maalirraa arganna jenne akkuma nama jedhe qabiyyeen isaa hedduun antioksidaantii hedduu of keessaa qaba. Antiinfilaamaatarii akkasumas antipeenii madaa fayyisuu dhukkubbii hir'isuu kana waan of keessaa qabu dadhabuu onneetiif dadhabina sammuutiif waa hubachuuf dhukkubbii asmiif dhukkubbii ilkaaniitiif finnisa balleessuuf nyaanni akka daakamuuf dhibee utaalloo qufaa hir'isuuf dhiiguu foon ilkaanii nurraa hir'isuuf hanga koolesteroolii qaama keenya keessa jiru to'achuuf dhukkubbii jilbaaf lafee hir'isuu fi dabalataanis foolii gaarii akka qabaannuuf dhukkubbii yeroo marsaa laguu hir'isuuf dhibee garaachaaf dhukkubbii tiruuf dhukkubbii ilkaaniif dadhabina ijaatiif kaansarii tokko tokko nurraa ittisuuf bareedummaa gogaa keenyaa dabaluuf dhibee sukkaaraaf hir'ina dhiigaaf dhibee sukkaaraa to'achuuf jechuudha. Hir'ina dhiigaa sirreessuuf dhukkubbii toonsiliitiif gogiinsa garaatiif hedduu ni fayyada jechuudha. Kana malees rakkoo dhala dhabuun wal qabate xiqqoo furuuf dhiibbaa dhiigaa hir'isuuf bareedummaa rifeensaa dabaluuf infekshinii qaamaa kan naannoo qaama saalaa jechuudha. Infekshinii qaama saalaa fooyyessuuf fedhii nyaataa dabaluuf daa'imman fa'aa biratti namoota fedhii nyaataa hin qabne biratti hedduu fayyada. Kanaaf egaa ganama torbanitti yeroo lama yookaan yeroo sadii aannan burcuqqoo tokkotti wanta kana daakamaasaa fallaana yookaan maankaa shayii tokkotti daballee waliin dhunne faayidaa kana irraa arganna jechuudha. Akka waliigalaatti kan beekuu qabnu eenyufaatu baay'ee dhuguu qabu kan jedhuu fi qurunfudiin keemikaala iigoonol jedhamu kan akka dhiigni dafee hin itirne yookaan hin kantarre taasisu waan qabuuf namoota rakkoo dhiiguu qabaniif hin gorfamu. Biliiding disoordarii yookaan rakkoo dhiiguu namoota qabaniif qofa hin gorfamu malee isa kaaniif rakkoo hin qabu. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.